Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Al-Nur Media. Hundi keessan nageenyi keenya kan Rabbii guddaa bakkuma jirtanitti isin haa ga'u jechaan sagantaa seena qabeessaa fi baay'ee bareedaa kan ta'e guyyaa galateeffannaa Dr. Abdul Jalil Rubee Muhammad hawaasa isaaniitiif godhan akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Alhamdulillahi rabbil kantaan ya ummata nabi كرازاني غالبابي وجب غرفرمنا الله والله يا ربي وكلو كل قلبي دامي أكيد ندابي يا ديني جنيا خدمنا كرام قرآن فديسا نمنكيد جبديسا يا جماعة براديسا يا وصنوب ديسا كدنا يا ربي ربك لذا شكرين والله جنسني مؤمنك لما سني كمشي كرا قرآنا يا رحمن بدكتيني نتاسس يفير ديني أبوزا من جبسني أبدرات إسار كمفنا Muddee 31 biyya Masrii magaalaa Kaayiroo keessatti hawaasa keenya Oromoo kutaa magaalaa Maadii fi naannawa isii jiraatan hundaaf alinni keenya guddaan kabajamoo Dr. Abdul Jalil Rubee Muhammad turban darbe keessa sagantaa galateeffannaa eebba isaanii kan waxabajjii 17 2021 PhD isaanii Yuunivarsiitii Jaami'atul Islaamiyaa irraa itti fudhatan eebbisiifatan wal qabateen koreewwan qindeessituu sagantichaa eebba isaanii akkasumas alimman gurguddoo sheekanii fi hawaasa keenya bal'aa kan sagantaa sana haala bareedaa fi seena qabeessa ta'een osoo yeroo fi dinagdeen isaan hin daangessin magaalaa Kaayiroo kutaa bulchiinsa magaalaa Maadii fi naannawa ishee jiraatan taasifameen gammachuu isaanitti dhagahame yoo ibsatan hawaasa kanaaf kabajaatu mala jechuun sagantaa galateeffannaa guddaa hunda hirmaachise keessumattuu manneen barnootaa yookaan maraakizan hunda kan hirmaachise qopheessanii turan. Sagantaa kana irratti qophiileen garaagaraa kan qophaa'e yoo ta'u isaan keessaa inni guddaan walitti dhufeenya uummata keenya Oromoo biyya kana jiranii jiddu galeessa kan godhatedha. Qalmi nyaanni fi dhugaatiin osoo hin hafin humna namaa tokkoon qophaa'e jedhamee hin yaadamneen uummata isaaniitiif jecha baasii guddaa baasuun tokkummaa keenya mul'isanii jiran. Sagantaa kana irratti keessummoonni kabajaa hedduun kan argaman yoo ta'u saganticha baay'ee kan nama gammachiisuu fi tokkummaa islaamaa kan calanqisiisedha. Akkasuma hawaasa keenya biyya baqaa jiran kan yaada qaama qalbiin adda facaan hafuura tokkoon tokkummaa amantiin teenya qabdu akka jabeessanis nuuf dhaamanii jiru. Jalqabarraa hanga xumuraatti abbummaadhaan waan kana hoogganaa kan ture markaza keenya markaza Al-Nuurii fi horeewwan markazaa hunda dabalatee yaa keenya miidiyaa Al-Nuur illee galateeffatanii jiru. Alhamdulillahi rabbil kantaan ya ummata nabi karaasaani gaalibaabi wajab غرفرمنا الله والله يا ربي وكلو كل قلبي دامي أكيد ندابي يا ديني جنيا خدمنا كرام قرآن فديسا نمنكيد جبديسا يا جماعة براديسا يا وصنوب ديسا كدنا يا ربي ربك لذا شكرين والله جنسني مؤمنك لما سني كمشي كرا قرآنا يا رحمن بدكتيني نتاسس يفير ديني أبوزا من جبسني أبدرات إسار كمفنا النور ميديا نور على نور.